Filanii fi eenyuti naan jedhu. Niitii lataati gaalataa abbaa garramoo sadi bibbisaadhaas gale san. Ahaa. Kan lataati. Niitii lataati. Lataa kana waanan beeku natti fakkaata gini amma yaadadhusi. Beektanii kinoo yeroo gabaan kamisaa kun tama sarratu sani. Abbaa kiyyatu lafa cittuu takka lafa gabaasanii qaba. Kinoo dirree san hin beektanii durillee qonnaan taatu. Ishii san futee nuu kenneeti achumarraan achirratti mana luukii 13 gadi dhaabnee mana farsoo kana bane. Gabaan akkam sinii barateera? Gabaan nu barate yoo sana kinoo filiteerii kanas garbuu kana salaale kana feesisnee hojjechaa turre. Akkamitti namni tuutuu jedhee oduma nu tuquu isa immoo kinoo gudaa yartuman tufannee itti gachuun oolu qaxxamte. Maali kan ijoolleen ta'e yoo amma ijoollee meeqa qabda? Ani kinoo galataan guddaa akkuma sibeetan abbaa warraa kiyya torbaffaadha. Maaliin kana tuudmee kanaan meeqatti heerumu? Barakatan isaanii baay'een isaanii ji'a jaan dabarreetti heerume. Kan jalqabaa kunoo qajeelcha sun itti heerumee sanan ji'a torbaffaa sargii keenyatti qabbalaa tokko haadhi teenya koottaa itti waamicha dhuwaatu. Amma oduma foon kana nyaatu foon diiman kun hudheetuma ajjeese. Sila ayyaana waggaati irratti himu. Amma immoo isa oduma boonyoo oduma gadda teenyuu intala tootis dhaabbattee taftaamuti ilmoo malee haftaamuti jedhaniitu garramaatti na gurguranii kunoo isa wajjin daa'ima sadi deenye garramaa abbaa tulluu wajjin. Garramaadhaa sadi deechee? Sadin da'ee ciiseetuma wajjin ciisee daa'imumti qaama kootti qabatee naa barakatee kan isaa ture. Abboo waaqa galannaa gooba akkuma isarraa sadi dees. San duran deenyeeree amma nama? San duran deenye. Ijoolleen kee yooma maalirra jiru? Ijoolleen kiyyaallee armadidee heeruma kana guddise malee isaanii darajuma bareedarra jiru. Amma maal tamaaru? Hangafti suni kunoo ijaaraan Ameerikaanii deeme. Ittaanee kan dhalate immoo ijaara kana deemu 2003 irratti ga'e lataa suni koolleejjii battase. Amma shibirreen tun immoo kunoo battasuudhaan hin jiranii moo maal jedhan kana baratti waggaa tokkitti bishaan amma afurfittee gara Amarayaa moo maal jedhan kanatti. Amarayaan kun amaaraa kallaniidha. Lakki gara harargee kana natti fakkaata. Garasi. Amma ishiinis kunoo battasuudha ogguma takkitti bishaan digirii baachuudha. Digirii baatti? Ishiin digirii naa baattee naanii kana booda kakadheewwan erguma namicha kanaati heeruwwanii duumti kun waan manatti deddeebi'eef hin beeku kunoo kaanillee dhibameetuma astaamma malee boo'ee tanan awwaala. Amma maaliif dhuftere? Amma kunoo kan ammoo waanuma jabanaa kanatu narraa fudhate. Maaliin wanni jabanaa eersi tajjeese? Haala eersi ta'e shaggaa miti dhugannees ta'u kiniiniin toleera eersi mata guddichatu fudhate kanoo. Kamiin taloo eersi guddichi moo bashitaa biraati dhufe? Maqaa isaanii naan isaan isa fuudha. Abbaa Galaane. Galaanni sirra haayaa jedhu galaanni sirra yaa'e. Bashitaa. Hiriyaa keeti yaani? Nan dogongore abbaab. Maaliif dhufte? Mucaa dibaaba tokkotu na rukute kaleessa. Maal nagalche re'oo si qaxaqqate? Isin jaarsa biyyaati jedhee tan sinitti machuu dhufe ka abbaab. Jarjariiti. Isee biraa nagaadha namaan hin jettuuti ati har'a inni si dabaddabnaan natti machuu dhuftaa? Maal irratti si dabadda? Lakka abbaab oduun karaa deemu na rukute. Baga si naqeegu ajaa haadha gidiraa. Ooyi. Sinii kaleessa warri wal dabaddabee tokko malee sin geessan jedhan. Nuye. Maaliree maaliin akka nama maal argatta sin ofiifis baxabbaxamtanii biyyas baxabbaxanii ta'u. Homaan argannu abbaab ani sila maalan balleessere kun ofii karaatti fiigee na rukute. Eessa? Odoo nani karaa deemuu shankoora abbaan koo naa bite san narraa fudhachuuf karaatti natti fiigee. Gurbaa ati harkaan deddeemtan jedhanii? Lakki boon abbaab harkaan hin deemu. Lakki. Hin deemu. Siitu baga si argi. Ati amma kan naannoo tokkooti? Kan tulluuti. Hinattan jedhanii ree gurbaa? Natu lakkan abbaab. Isobin lakki. Dhuguma natu. Kaminni mucaan kan tulluuti naan jedhan dhiyoo kana malakkaa haraqee hatee kan dabaddabame si'i moti.
Anaa moti. Haa'ii. Lakka anaa miti. Si'i mootii gurbaa warra xajjiititti kan malakkaa haraqee hatee dabaddabamu. Anaa miti abbaab. Hangafa keetire. Ijoollee iyyuu ana malee hin qaban warri Soofta takaayi. lakki. Namana kunoo mucaa tulluutiitu malakkaa mana xajjiitii hate kunoo jedhaniitu namni itti gaafa gabaa sin agarree gurbaa suma. Lakka anaa miti abbaab bada gongortan. Oona mucaa jalaayis waa fuutee si dabaddabe malee akkanaas hin dabaddabe. Akkanumaan na dabaddabe abbaab odoon ani karaa deemu. Hin hatte qaama samoonii hatteef si dabaddabe. Lakki ani nanne. Ani oolachuu baga si dabaddabe maaltu na galche ofirraa na ito'ate. Ani humna isaan qabu inni kunoo guddaadha maal. Maal inni guddaa waaqa maal namarraa sodaattaate illee keenabseen hedduudhaan baate ofirraa na xuree eega dandeessu. Na rukutan na ajjeesa jedheetan sodaadhe kaan. Hinduu takka akka ta'etti tun odoo dhumteewuu rabbuu si jeese mush laaqa. Baga sinati hattu. Maalan balleesse abbaabaan. Engadda ati gizee hattu si argee jennaan amma immoo ani hatu anaa mootii kanatu naan jettaa gurba. Si mootii kanatu. Lakki na ta'u abbaabaan maaliif akkas naan jettu? Si malee nama biraan qabuutiin abbee. Hin qabu. Sumatu hata kasilaa eenyu tata namni biraa dheengadda seelaa gabaa guutuu sitti marseetu hoggaa si dabaddabananii ilaalaan turre gurbaa. Anaa miti abbaa abba dogongortan. Lakkii taa'i. Ani gabaayyuu bahee hin beeku. Mee Mikaa'ela. Mikaa'ela. Gurbaa lakkii. Lakka naa miti abbaa abba. Mee Goorgisee. Goorgisi. Lakkii taa'i. Anaa miti. Mee Isgaaraa bee ani agarre jedhe. Isgaaraa bee agarre.